Bagumarran ta'in ergamuun isaanii beekaa gaafas godhee gooftichi guddaanii muumintoota xiqqoo ta'an lakkoofsaanii jara duwwaa ta'eef jabinni imaanii rasuula bira dhaabbata waa hundaanii gaafuma amanan wala duraanii achina'uu jalqabu olaantummaatiin aqiidaadhaan addaan hin ba'u isaan diini akkasii leenjisaan sayyidul amini hakikaan aqiidaa kun nama gallaani mootummaan kan rabbiiti mootiin siif jinni hukmi isaati malee hin guutamu diini seera namaaf baasuu hin danda'u namni seerri kan rabbiiti gooftaa halqe qauni akkasuma jaa kan akka bilaal faadha jaalalleen sayyidi kan bifti gurraacha kan keessa isaati gaafa sumriin isaanii 43 jahiliyyaa keessaa ta'e namaa gadi ilmaan qureeshotaa xiqqaa guddaan hundi osoo kee waan haadhamaaf tolii gadi gaafa wajjin rabbii bira bu'uu gadi isa gahee ergaan sayyidal wujuudi quraana dhaga'ee kalaamu samadii seera rabbii gaarii waa hundaaf sanadi kan nama wal qixxeessu gurraachaa fi adii akkas jaalladha. Allahu Akbar.